Caalaa yoo barbaachisaa qabaatte karaa biraa yoo dubbii biraatiif deemuu baatte yoo ilmaanumaa fi bultii taate ilmaan isaa fiddee caalaa hoo ilmaan keettee kan nufi dandeessa. Atilleen caalaa ijaan arguu hojii bitu taate namatti illee galchaallee taatu kan ilmoo galchaallee taatu. Galchaallee taatu ergiif caalaa ilmaan isaa hinditu honguma ilmaan kiyyaa miti jechaan jiru ilmaan kiyya jechaa jira sa'aatii dambii afur. Obboleettiin teessan haasi baaftu caalaa akkamirraa laalta. Saa hundi gartee afaan maa wajjin mana obboleettiin tee mana si cuftee si baaftu mana sitti yaammatte sanitti si cuftee haanu duraa mana dachiitis jalaatis si galchitu bakka fedhi jira kunis kana jedhu ta'ee miti nama arra caalaa isa cinaa dhaabbatee isa gargaaru sallaala waan caalaa irra ga'u jiraatu tanaa sani jennee olin baaftu. Tanaa sani isa maaltu haasa. Hojiin garsiifne caalaa. Bar tanaa sani yoo himneef jechuudha. Akkana godhu yaana deebii eegi jechuu bara. Tanaa sani maaltu itti nuu jira nuti caalaa laal. Waan hundi keessanii xarraq jechaa oolanii xarraq faaf jechaa oolanii zakkoonis bardu garaarra caalaa san as gara galee zakkoonis obboleessaa mana deebiseeti. Obboleessaa mana deebisee caalaa mana isaanii galchee mana obboleessaa manuma isaaniiti bar manni obboleessaa mana isaaniiti. Lafa jalaan na jira zakkoon as gara galee zakkoon kun as gara galee caalaa fuudhee mana isaanii galchee akka shaqaaletti akka daleedu teechu alatti ala kulli haal zakkoon hanqifus muslaa isaatiif na fayyadamee dhugaa. Zakkoon waan addaatiin afaan deebi'u tureewu kan afaan deebi'u ture. Dureenis anaatu jaarsa kee qabeesii fidaa wa'aadaa. Jee waada naa seenee gale haqa keetis ni baafattaa jee amma kamaal ta'u ta'e waan takkaa hin baafattu haala kan biratti samiidhuu deemtaa wanni ati deemtuun tun naan taane ati tun maal tan rakkooti hundu keessa beektu wanni sitti maddeef tokkoffaan duraa wanniin isarraa hiccitit jedhoo ifadheef tana haqa kee hin baafattuu kajee na afaan deemu ture gaafa duraa waada maa irratti nu galchiseeta miikaa irratti nu galche wanni irratti muka gogogaa irratti ammoo miikaa diimaa kan qeexan jidduu kaayoo kanarra waada olii galla jee. Am bakirratti dhaaban maal jefiriin zakkoon nu fayyadamuu tureeti akka isbaalaatiin nu darbeeji jecha kana dhugaa kee jette firii jecha waanuma jiru malee firiin laali qaame waan takka takhalaxaa hin jenne bakka tanatti amma siin deeggara bakka deebitee maal irraa qabdanii furmaateerraa maal gootanii bakka hattu tanatti furmaatee isa dhimma jaalalaatiif inni akka isin miidhamtu hin feene firiin. Ni jaalata isaan jidduu jaalala jira dhimma jaalalaatii fi inni akka isii jaalatuuf akka inni jaalatu tuqaa isiin hin danda'u tuqaasii haasoo inni manuti haasoo irratti yaada addaan nu kannatee jira yaada addaa kannatee yaada isaa achumatti tola fakkaay ta caalaadha waan isa godhu deemnu tanaaf isanii jennee asirratti ol baanee hin haasoynu waan hin caalaa goonu achuma haanuu ta'isu sirrii naaf ati jidduu jirtu caalaamo Tanaate saati atiin tun dhageme wayii siima caalaa furmaate dhaabime haasa isaanii kan nurraa dhiisii baaba isaanii isaan baantu saati akkam beeni namarraa dalaganii tana narra dhiisii sinjeebar anarra dhiisii tolchinee bareechinee akka ajaa'ibatti garteeme irraa dalaguun nama deemtu tan karaa basiitaan narratti nama duuba jechuun faayidaa isin hin qabdu walaa firii walaa caalaa walaa furmaate hundi keessanuu namni sindu arra dhugaadha firiin furmaate jaalata. Asgara galee zakkoonoo akka asgara galee obboleessa Juwaadeeti akka zubaalatti shaararra nu darbee nuti qeessisanii zakkoon furmaateen jaartii hegareetii je na afaan deebi'uusaa bakkaanan haqa kiyya dirqama kumaa kiyya kafalachuun qabaa dhiiga kiyya kafalachuun qabaa jetti caalaa abbaa ilmaan kiyyaa deebisee ilmaan isaa keessa deebisuun qabaa. Namaaf ergama obboleetti ana asiin rakkadhee ilmaan kana akka shaqaaleetti deemee namaa dalaga inni jecha kana si haasaa way duubaati rakkoo dilaa tana way meela dhiisin jiree takkaa uummata fiddeematan nanayita hin jiree takkaa maaliin jirummaan agartee fiddeematan nanayita caalaas tarkaanfii irra furannee irraa dalagu qabna nuti ammoo fadhee usaanii caalaa tolchinee bareechinee akka ajaa'ibatti yoo caalaa nuti naanneessinee harka keenya keessatti irraa dalagu baanne firii Formaateen jaaladhaa arraan tanatti inni isi jaalata wanni deeggaruuf ni jaalata hadee garuu haa jaalatu nama jaalatuun waan takka irraa fuudhuu dandeessanii waan takka irraa fuudhuu dandeessanii dhugaa keetti nu tuffattee inni waan irraa takka irraa fuudhuu dandeessanidha maalimma wanni ani tarkaanfii irratti fudhachuu qabu caalaas hojiidhaan garsiisuun qaba. Isaan kuni isaan dhimmi kuni si kophaa deemtu si arganii si duuba xarra jechuun maal kophaa miti arra kophaa miti ani kophaatti filaalu maali raafi ni jiru waan nu duuba jira nu guban qabdan waan nu duuba jira nu lameen nu agartan wal biratti arra
kaleef dhiyoon tanas nu lameen nu agartanii caalaa fi furmaatee garteemi yoo nuti furmaates maraachinee shaararra baasu baal caalaa immoo akka beenu sanitti yoo mana kan keessatti deebisu baalle beenuuni asiine as kaa'u jiraan maafi qimiyaa fi saartuudha inni gana asirratti ol baanii waan viidiyoo isin marruuf hin qabu halliin ta'e nuti caalaadhaas kan achi taa'ee xarraq jee isaan bira taa'ee dachii zaamaa godhu kan isa as kaa'u qabna dirqama isaas as isaanii baramma shaqaalee ta'e gabbee isaanii akkana deddeemee waa bitu jiraami. Ilmaan isaati maaliif waan binne? Ilmaan isaati sii gabbee waa bitan. Yoo caalaa agartaniimi caalaa akkasitti deemee furmaateedha akkasitti deemee waa hunda bibbitee ijoo adeen tuqina firra kaayee akka ilmoo xixiqqoo akkas godhu san yoo tolchinee bareechinee nuti irraa dalagu baanne aboo maaluma dhaadataa oollaa nuti. Hedduu takka dhaadataan oolu halliin keenya. Dalagaan ta'e immoo waan beekaa dirqama bakka gurbaa amma barbaannes. Mana saatis ayyitanii kaan irra geenya kasi gubee kanaas. Kana gubee ibiddatti qabsiifna isa hunda isaanii maal nu guban nuti. Kan fi nuti nama wal jaalatuun kun nurraan hin baane hawaa fi aadam gaafa duraa wal jaalataniitu maabar jaalatti fala gooytaati. Yoo wal jaalanne yoo wal jaalanne maal rakkoo qaba namni nu gidduu deddeebi'u kun silaa dhaabbatee irra jirti. Arraabuun dhaabbatu qabdan isin. Amma arra caalaa maal dalagee wayi garte? Obboleettii bira dhaqee deemee obboleettii fi inni yaada addaa gaggeessu jiran caalaa dawaan qoraaf waanuma isiin akkam jettiin ilmaan keessa maal ilmaan keessan akkamitti dhiiftaa ilmaan kee dila miidhamu jiru kana atiitu dhiisee silaa ati dhiisuu baatu ilmaan kan kamiidhu jirta akka yaada tanaan na dhibeen ilmaan isaa miidhu jira maal gara baatii sagal ba'atee dhalee tanuma miinfatee dhalee ilmaan kana rakkina isaanirra dhufee ni hammilattaati ni miidha tana maaliif wallaalan Hati ilmoon maarra obboleettiin caalaa isas baateeti. Ilmaan kan kee ilmaan isaatii miti obbolee si'uu dhabaman godhin nuti. Isii bara gucaalaa si'uu dhabaman godhin tamaa ilmaan nuuf saartuu fi kimiyaan tuqettee obbolee ilmaan kan keetii fi ati laal ilmaan keetii fi ifirraa kayti maaltu na duuba jiraa ji'iti wayirra dhaabbadhuuti haase hogguu gartee maaltu na duuba jiraa jettee wayirra dhaabbattee haasoyti namni fikiree yaada. An kimiyaara dhugaadha ilmaan lama qabdi. An saartuun ilmaan hin qabu dhugaadha. As keessa an akka gaaza bitee akkatti isinii walitti qabamee taa'u isin jala dalagee gaaza bitee akkasitti isin raphee deemuudhaaf illee hanqan takka soqannii hanqannaan. Dawaan isaanii isaan numa sila. Baaltoo takkitti tanaaniin as keessaa baafa dobboleeyyan kiyya dhagee. Siifii dhimaatillee. Baafachiisa. Waan akka gara qabu waa gootee baafatta waan akkanaati jennee ni sin baafannu kara tokko sin baafannu isaan lafa jalaan azzamna lafa jalaan azzamna gisa waa dubbatan maaltu jala jira silaatiin yaammatee obbanatu adariin takka misaali adariin killeerra taa'u jirti killeerra osoo taa'u jirtu dhiiroo killee tanarraan ka'ee bararee ka'ee qoonqoo barbaaddadatti jalaa fudhatan sawwaan taateecha isinilleen killee ganneeyxanii akka adaritti killee ganneeyxanii irra jirtanii afaan keessa wali qabaddaati afaan babbanaan waliin xarraqin isin jechaa isin baastu afaan keessa wali qabaddaati tattaa namni tattaa'u baattanii obboleeyyan kiyya nuti killee ganneeyne killerra taa'utti hin jiru irraa borullee tolchinee bareechinee akka ajaa'ibatti isin hundi keessanuu xarraq jettanii faaf jettanii firriq jettanis waan fidanii qabanii miti caalaa mikkinaannummaan obboleettii bira geessee dhimma ilmaanii isaa haasayse maali? Ati caalaan baasu. Anaatu isa dhiisee fi inni dhimma kana haasawaa jira. Haasaanii dhiisi. Dhaadataa ooluun waan kana afaaniin dhaadataa ooluun hin jirtu. Tanarraa ayilii garteemi ayiliin irraa daleeta sammuun irraa daleeta namni afaaniin namarraa dalaguu dhiisee jira. Ayyi daqiiqaa naafeeti caalaa irrattis tarkaanfii furannee caalaas garsiisuu qabna waan inni barbaade isa. Satanarra dhiisi. Dhiiseetiin haamee akkuma fadhe ta'u haa kara fadhe deemu jee dhiisee. Carraa kanneef caalaa carraa san ifiif irra wallaale kan kana ta'u tahe saartuumee nama eega inni zakkoonis kana jau ta'ee miti nama arra caalaa isa cinaa dhaabbatee isa gargaaru sallaala waan caalaa irra ga'u jiraatu tanaa san jennee waliin baatu. Tanaa san isa maaltu haasa? Hojiin garsiifne caalaa. Bar tanaa sanii yoo himneef jechuudha. Akkana godhu yaana deebifee eeggachuu bara. Tanaa sanii maaltu itti nuu jira nuti caalaa laal waan hundi keessanii. Xarraq jechaa oolanii xarraq faaf jechaa oolanii zakkoonis bardhugaadha arra caalaa san as gara galee zakkoonis obboleessaa mana deebiseeti obboleessaa mana deebisee caalaa mana isaanii galchee mana obboleessaa manuma isaaniiti bar manni obboleessaa mana isaaniiti. Lafa jalaan na jira zakkoon as gara galee zakkoon kun as gara galee caalaa fuudhee mana isaanii galchee akka shaqaaletti akka daleedu teechu alatti eeggatu jiru. Alaa zakkoon hanqifus muslaa isaatiif na fayyadamee dhugaa feete muslaa isaatiif. Zakkummaan baanan kunu garteemi zakkummaan baanan kunu faradduudha akkamitti
arrantana si hojji nyaate si hojji dhuge haala hamtuu ta'eetii fi toltuu tantee Na baree afaan deebi'ee fidee. si afaan deebuu san la kalaxa kun Bakka takkittiin iccitii irraa dhoofadde sanittiin. kalaxa baga dho'ifatte alhamdulillah iccitii tantee baga dho'ifatte nabbaafatte ana obboleettiitti irraa barullee obboleeyyan hojii dhalate qofaa miti an sibiraan dhaabbadha Amma caalaa rabbii biyya tana keessatti waliin nu fidee Eeywa. baddaa fi gammoojjii waliin nu fidee obboleeyyan nu godhe Caalaa arraa barullee an sibiraan dhaabbadha na bira dhaabbadhu akka ajaa'iba tolchinee bareechineeti Qabuteetis dachii yoo seenee uni baafna akkuma siin jettanii. tolchinee bareechineeti irraa galee nama hunda nuti boo namarraa dalaguudhaaf ilmaan kanallee qabna 35 keessatti lameen kan yoo caalaa kan nitee fi qishin Naafi ati nama nu gubeetu fatarkaan fi irra furachuu qabne saartuu dhagi caalaa dhaamsa keenyaaf sirratti caalaa eega ati kana taate mee arra nama siqinaa dhaabbatee sana waasii godhu laaltaa waan sirra mee gahu taa'u. dhumaadhiis mee nama kam jettaanti mee caalaa akkasi qabnee irraa daleeyna akka ajaa'ibatti Mee irraa waan daleeyna inni dulaalla. mee namuma caalaa bira dhaabbatee as bee arraan tan as bee Eega inni kan dubbatuun san haa jiraatanii mee namummaa obboleettiin teessan haasi baaftu caalaa akkamirraa laalta. san hundi gartee mee afaan maa wajjin Mana jaabalee obboleettiin tee mana si cuftee si baaftu mana sitti yaammatte sanitti si cuftee haanu duraa mana dachiitis jalaatis si galchitu bakka fedhi jiraattu si baafna.